safaya, ya oge safaya. Avocado lubu, ya oge safaya. Lubu batul chuf kantate warbiya. Rabbin sinuf kenne, ya oge safaya, ya oge safaya, ya oge safaya. Yang ko siarka barabing ganiti avocado rubu wani fayagoti yang ko siarka barabing ganiti. Tolchuf kantate warbiya. Rabbin sinuf kenne, ya oge safaya, ya oge safaya, ya oge safaya. Avocado lubu, ya oge safaya. Lubu batolchuf kantate warbiya. Rabbin sinuf kenne, ya oge safaya, ya oge safaya, ya oge safaya. Dubate himpitu garuma emara. Nuti bekin male olma grabdan nurra. Dadabi finu min mulatu sirra. Farutu sif mala misi falsara. Tilisu dadamna nulfina rati. Desun hada hunda si harkati kati. Yesa duresa tika budamara. Hakan tajajilta ikulli fatura. Warana gidulite, ya oge safaya. Kan kufe ol kabda, ya oge safaya. Lubu gifin dipatu, ya oge safaya. Har erga kabda, ya oge safaya. Avocado lubu wani fayagoti. Akka waliigalaatti akka aanaa keenyaatti naannoo nama 45,000 olii fi qorannoon dhibee busaatiif taasifame. Naannoon nama 21,000 kan ta'an dhibee kanaanii dhiiga isaanii keessatti bookeen busaa baattuu bookee busaa ta'anii argamanii yaalis argatanii jiru jechuudha. Haalli waliigalaa yeroo ammaa kanarra jiru immoo hawaasa hirmaachisuudhaanii hubannoo uumuudhaanii bakka wal hormaata bookee busaallee kan har'aa hojjetaa jiru kanallee gandootaan hedduu keessatti hojjetaa jirra jechuudha. Itti fayyadama saaphana siree kanallee manaa mana hojjettoonni ekstenshinii fayyaa keenya tola ooltota leenjisnee bobbaasuudhaanii akka isaan itti fayyadamanii fi inveentarii yeroo garaa garaatti gaggeessaa turreerra. Ammallee hubannoonni hawaasi keenya manaa qabu itti fayyadamuurra dhibee kanaa fi of jalaa baraarurra saaphana siree kana fayyadamuurra irra jireessaan tajaajila kan biraaf kan oolchuu ta'uu isaallee iddoo iddootti argine adda baasnee tarkaa hubachiisnee gara tajaajila saaphana siree kana akka inni fayyadamu taasisaa turreerra jechuudha. Barattoonni daree keessaas hawaasnis dhibee kanaan baay'ee miidhamaatidha kan inni jiru.
Guyyaa guyyaatti daree keessaa gadi ba'uu hin urgufaa rakkoo adda addaatu mul'ataati kan inni jiru baruu barsiisuu irratti illee rakkoon kun nu mudataa jira jechuudha. Kanaaf barattoonni immoo akka isaan naannoo ciisaa akkanaa hin nanne akka dareetti akka mana barumsaatti hiriira irratti gorsaatidha kan nuyi jirru. Hubannoo kana laachaafii jirra akka mana barumsaatti barattoonni of eeggannoo akka isaan godhan hawaasnis iddoo walgahii bahutti himneerra kanaan dura. Guyyaa har'aa kana immoo ciisaan bishaanii bakka bookeen busaa itti wal hortu kanarraa dhabamsiisuudhaa fi barattoota daree baafnee humna barattootaatiinis humna keenyaanis kunoo yaa'aa bishaanii sana dabarsaa jirra. Bookee busaatu wal horeennaanitti bakka hormaata bookee busaatti dhangalaasaa jirra. Uummanni baay'ee nu jalaa dararama waan tureefi waan hojjete illee uummanni walitti qabachuu hin dandeenye mana yaalaatti fixaa ture. Baay'ee uummanni nu jalaa miidhamaa ture. Kanaaf inneetti duula dhangalaasaa bookee busaa iddoo kuufama ishee baaneerra. Hawaasni agoobara kennamuufi seeraan itti fayyadamuu qaba ammayyuu taanaan. Bakka kuufamni kun jirus uummanni ilaalee dhangalaasuu qaba yeroodhaa yerootti. Keessumaayyuu baatiiwwan jahan darban kana keessa barattootarraanis ta'ee hawaasarraan baay'ee miidhaa guddaa geessee hojii misoomaa irrattis gufuu adda addaa kan geggeessaa ture. Kanarraa kaasee mootummaanis xiqqaatu guddatu iyyuu malee dhukkubni isaa bal'atu iyyuu malee lubbuu namaarraan miidhaan nama manatti geessee hin jiru maaliifi hordoffii karaa mootummaatiin ta'ee fi uummannis hamma danda'amaa ta'etti lafa kuufamaa bookeen busaa kun jiru. Bookeen busaa kun jiru waliin ta'ee bahee qindoomee ijaaramee goristoota ogeeyyii fayyaa xeenaa eksteeshinii akkasumas immoo yeroo ammaa kana keessa mootummaan kan inni gadi diriirsee sadarkaa gandaa irratti gurmaa'insa haaraan uumee jiruun wal qabatee gama hawaasummaatiinis gama hojii qindoomina jiruun amma danda'amaa ta'etti har'a guyyaa har'aa kana waliin taanee qindoomnee ganda keenyaatti qaama aanaarraa dhufee wajjin keessummoota sadarkaa federaalaa sadarkaa naannoorraan wajjin walitti argamne wajjin hojii kana hojjechaa kan jiru jechuu kooti gabaabinumaani. Tatamta'iinsi isaa amma duraan torbee 27-28 keessatti gara 24-25 kan ture amma torbee akka WHO wiikennee kan waamnuuni torbee 48 irra jirra amma yeroo laallu gara 13,000 akkasitti gadi bu'ee jira. Kan amma nu biraati qabaman sana keessaati namooti baay'inaan dhiyeessiin qorichaa dhiyaatee fi yaalamanii kan fayyaa jiran jiru. Akkasumallee ittisa isaa irratti irra caalaa akkuma margitan kana kan nuun gochaa jiru kun akka fakkeenyaattitu kan aanaa Waayyuu Tuqaa keessatti argamu bakki nu amma jirru kun ittisa isaa irratti inni caalaan malee utuun qabamiin maal gochuutu nurra jira sanarratti hojjechaa jirra. Isa keessaa bakka hormaata dhibee busaa sana dhabamsiisuudha. Inni kan biraan itti fayyadama agoboraa hubannoo laatamee akka isaan fayyadaman gochuudha. Agobora barana aanaa 5f kanaan dura waggaa 2 fi isaan dura rabsamee tureera. Barana immoo kan aanaa 5f rabsaman gara 503 kan rabsineetu jira jechuudha. Irra darbee immoo yoo namni qabamee mana yaalaa dhaabbilee fayyaa keenya dhufan dhiyeessii gahaan jira. Dhiyeessiin akka biyyaatti hin jirre keessaa kilorookiinii kan jennu duwwaadha malee warreen kaan kan ittiin teesti gootu kan ittiin yaaltullee guutuu ta'etu argama. Dhibeen kun babal'atu isaa gabarree booda ministeerri fayyaa fi dhaabbanni keenya waliin ta'uudhaan aanaalee 222 akka biyyaatti adda baasee aanota san keessatti tatamsa'inni guddaa akka jiru egaa adda baasne booda gareen 9tti qoodamnee garee san keessaa nuyi garee godina Wallagga Bahaa godina Shawaa Lixaatii fi Bunoo Boddallee deeggaruudhaa baanedha. Ji'a waxabajjii keessa yeroo sana irratti torbanitti yoo xiqqaate keeziin gabaafamaa ture dhibee kanaan namoota 24,000 haga 25,000 ture. Yeroo ammaa kana bal'inaan irratti hojjechuu keenyaan torbanitti gara 13,000tti gad deebisneerra jechuudha. Haala amma hojjetamaa jiru kanaan yoo qabanne yeroo gabaabaa keessatti dhibee kana keessaa bahuu kan dandeenyu ta'u. Hojii kana hojjechuudhaaf qindoominni barbaachisaadha. Seektaroota mootummaa, seektaroota miti mootummaa, dhaabbilee dhuunfaa akkasumas uummata sochoosuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf uummattoonni bakka bishaan yaa'uu danda'u yaasuudhaan bakka immoo yaa'uu hin dandeenye humnaa ol ta'eedhaan maashinarii fayyadamuudhaan dhangalaasaa jirra jechuudha. Gama biraatiin dhibee kana yaaluudhaaf dhiyeessiin barbaachisaadha. Guyyaa guyyaadhaan maaltu nama hagamiitu qabame nama hagamiiti immoo qorichi barbaachisa kan jedhu dhaabbata IPSS ministeera fayyaa jala jiru waliin ta'uudhaan walitti qindeessuudhaan naannoodhaaf godinaaf dhiyaatee akka inni uummata bira qaqqabu gochaa jirra jechuudha.